rakkina sinirra darbee bor dhuguma guyyaa kaleessaa sana nan dabarsee rakkina kaleessaa sana dukkanni kaleessaa sun narra darbee jettanii beelli kaleessaa dheebuun kaleessaa sun narra darbee jettanii odeessuuf jirtaniif jechuudha. Bor waan dinqii yookaan waan guddaa tokko lafa guddaa tokko ga'uuf waan jirtaniif jettanii har'a dursitanii dhiphina ishee xixiqqoo qaawwa ishee xixiqqoo argitaniif jettanii lubbuu keessan hin balleessinaa. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Aragguduulaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodha obboleettiin keessanii. Egaa YouTube chaanaalii kanaaf warroonni maatiin taane maatii ta'a like subscribe gochuu akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti barreessuus ta'e karaa inboxii barreessuu hin dagatiina. Jajjabinas ta'e qeeqa waan sirreessuu qabu yoo jiraate naa barreessuu hin dagatiina isiniin jedha. Egaa maatii kanaaf warri maatiin taane akkasiin maatii taatan kabajaa fi jaalalaan isiniin gaafadha. Har'a seenaa baay'ee garaana nyaate baay'ee tokko garaana nyaatiin qabadhee dhufe baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya bakka Itoophiyaa irraa baatee Itoophiyaa nageenyi hin jiru qaala'insi jireenyaa baay'ee isaan dhibbisee baratanii yoo baratan hojiin argatanii bakka waan dubbatamuun bakka nama suukanneessudha wanti Itoophiyaa irratti ta'aa jiru. Egaa kana ilaalanii ijoolleen keenya miillaanis ta'ee karaa seera qabeessaas ta'ee karaa seera maleessaa biyya yaa'anii dhumanii har'a du'a garaagaraa fi kan isaan saaxilamaa jiranii jechuudha. Egaa obboleessi keenya isin iskiriin irratti arguuf yeroo jalqaba irratti arguuf yaaltanii kun Yemenidha jechuudha kan inni jiraatu ilmaan Oromoodha ilma Oromooti. Yemen keessa otoo jiraatu har'a jireenyatu ulfaate haa ta'u maaltu akka isaa abdii kutatee akka inni lubbuu isaa addunyaa kanarraa balleessuuf kakaase hin beeku. Gaara Yemenitti achi bahee of rarraasee of ajjeesee jechuudha. Egaa ani asirratti obboloota koo waan isinitti himu shamaras ta'ee dhiirota haadholiillee ni ilaallata jechuudha. Kan viidiyoo kana dhaggeeffatu hundaan hin ilaallata viidiyoo nanarra hojjedhu. Dukkanni gaafa baay'ee dukkanaa'u ifni dukkana sana garas jira. Mee fakkeenya tokko isiniin fudhadha. Halkan amma dukkanni halkanii dukkanuma beekamaadha. Halkan dukkana noormaaliidha. Bari'uuf gaafa jedhu garuu naannoo sa'aatii 11 fi 12 gidduu dukkanni jiru dukkana isa kaanirraa addadha jechuudha. Baay'ee dukkanaa baay'ee cimlimaa maaliif beektu dukkanaa bari'uuf waan jiruufi jechuudha. Dukkanni isaa baay'ee cimlimiidha. So maal isiniin jechuu barbaadeen beektu gaafa beeloftanis ta'e gaafa dheebottanii gaafa daartanis ta'e gaafa dhabdan of harkaa jechuudha. Bor akka qabaattan beekaa. Gaafa daartan bor akka uffattan beekaa. Har'a yoo beeloftan bor akka nyaattanii quuftan beekaa. Har'a yoo rakkattuu taatanii karaatti baatan bor immoo rakkataa akka gargaartan beekaa. Gaafasi waan xiqqoof jettanii wayiin qaawwa tokkittiif jettanii abdii kutattan immoo seexanni jechuudha. Baay'ee abdii kutannaatti gaasii kan naqu wayiin kan isin jajjabeessu seexan akka ta'e hin dagatiina. Gaafasiin qaawwa tokkoof waan 99 qabdanii gadhiistanii waan 100 gootee ati jiraachuun sin barbaachisu of hin ajjeeftu qoricha nudduu akkas of hin gootu fooqirraa of hin darbattu kan jedhu seexanadha. Seexanatu asaasa jechuudha. Kanumti funyoo morma namaatti dhaatu seexana waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen keenya kanaanii har'a yoo dukkanaa'e waan hin bariine isinitti fakkaate har'a yoo rakkattan har'a yoo beeloftanii dheebottan har'a yoo mangadaatti baatanii kadhattan waan isin hin darbine isinitti fakkaate lubbuu keessan hin dhabiinaa isiniin jedha. Maaliif beektu lubbuu kee kana birriidhaan bituu hin dandeessu. Birrii garuu bor hojjettee akka taatu taate fiduu dandeessa jechuudha. Har'a miliyoononni koo otoo dudduubni isaanii qoratamee caammaa xaraguu ba'aa baachuu ba'aa makiinaa yaabsisuudhaan miliyoonirra ta'aniitudha kan isaan jiranii jechuudha. So lubbuutu hin bitamu malee namatu hin bitamu malee birriin anaan fidu malee ani birrii fiduu nan danda'a kallattii barbaadeenii jechuudha. Kisaarota jireenya keessatti namni hin kassarre hin jiru. Jireenya keessatti namni hin gaddine hin jiru. Jireenya keessatti namni hin dhiphanne hin jiru. Dhiphina keessatti garuu lubbuu ofii dabarsuu jechuun jireenya ishee lafarraas dhabanii jireenya ishee waaqarraas dhabuu jechuudha. Ijoolleen keenya irraa of qusadhaa kana. Dhiirota duwwaa otoo hin taane shamarroonni hedduun illee kan mana arabaa keessatti waggaa meeqan hojjedhe waggaa meeqan dadhabe waan ta'eef kana booddee ani naman ta'u kana booddee ani firri koos nagatee hiriyyaan koos na dhiisee akkas jettanii warroonni ermijaa ofirratti fudhattanii irraa of qusadhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa koodha. Waan baay'ee isin jaalladhuuf waan baay'ee isin kabajuufidha immoo. Isiniin jedha obboloota koo hamma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti viidiyoo kana koppii liink sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sababiin isaayyuu mucaan kun amma firoonni isaallee hin beekne maal akka inni ta'ee du'e wayin immoo iddoon dhaloota isaa maatiin irraa dhalate illee hin beekamne jechuudha. Garuu ilma Oromoo ta'uu isaadha kan himamee jiru amma ammaatti immoo barbaadaa jira namni argame hin jiru waan ta'eef please viidiyoo kana sheer koppii liink gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom.